Mataa dhaan jala dhaabbadhu. Yoon kana cufa jala dhaabbadhe yoo. Usii mataan jala dhaabbadhu mataan itti bani mataan jala dhaabbadhu. Ay banii si dhagaamaati. Maali bishaan jiru cabcabii nagaan takka maal? Camcamii ምናምን ኮንካ ብልብልህ የኢትዮጵያ በለሱ ደምታ አይፎን ብትስ ኮንካ An silki sii bitaa amma bishaan sirriitti itti bani. ረቢና ፉሪዮ ቆይ Sirriitti itti bani. እሺ ሲና ቢታ ብልብለ ኮንካ Bilbila siin bitu mataan jala dhaabbattee ኤ wallaahi jabeen gaatu. ረቢና ፉሪ ወዘን Mataan jala dhaabbatu kisibini. ibsaayif kabuj Ibsaaf kama jii angaatu laan amala hiyyanii beektaa miti. Seriously an dhugaan si jaala kobberetti yetti silaala bakka. Nama tokko wal baree tanan akkas keessa wal dubbistan akkasi waan si jaaladhuu fi mataan jala dhaabbadhu. እንቆራ ረቢና ፉሪ Bishaan lafatti jiraatini jala dhaabbadhu bishaan oggoma taras ama lafa dhaa jira bara bishaan. ተኪነ ራብቴ Silkii achi dhiisi silkii achuma kaayuusi silkii kaameeraa si argaan jiru nuti. Qixaata seenaa. እንዴ ምን ላገኝ Min laadgilii sirba joosan itti banadhuuti mataan jala dhaabbadhu. Hoggaa laa bishaan qabanaa kun hoggaa akkatti sammuu tan asii gassi eegale miila jalaan hogga sibee addunyaa tan irratti deebitaa jechuu maasha Allah. Oh my God, this curses. Mijoon namaa maraattee jirti wallaahi lasii. Naa cufeera viidiyoo. Wallaahi naa cufe wallaahi lasii. Mataan kun bakkan dhaabbadhu akkatti wallaahi. Ni qofaltan ummata wallaahi ummata diqaala ummata. Gadin baasa qoy. Gadin baasa. Ni qofaltan mana sal wallaahi isin kun wallaahi Oromoon tu wallaahi qabriin qabda wallaahi. Qabriin qabda wallaahi. Wayyoo onni intiitu na dhaabbattee kaate wallaahi laziin. Eetolo. Ibsa. Wanni akkanaa na qunnamtee beektu wallaahi laziin jiru iyya kasa. Maali si boo bakkatti shook nu goote kan. Ati makiinaa Kiitirraa layyaan. cufeessa? Naa cufe gaa akkatti qaqqabe. Awo bagarraa cufte awo bagarraa cufte jechuun ammatti noormaala miti beekte. Wayne dhalaa. Jechuun ammatti wanti ishiin irraa beektu hin jiru beektu waan kana mara. Wanti diraaga jedhamu wanti dhugantuni waa ishii qofa irratti hin fakkaatu wayii bineensan fa'aa itti harkifti ibsa. Innaa lillahi. Tuuji ati naga qabda yoo haa wajjin fuudhamu ammaan ta'a. Wayyoo yaa rabbii kiyyaa maa akkana salphifte yaa rabbii kiyyaa. No ani garuu. Haata fuudhee beeku namni kaameera. An garuu ofitti hin gammada maal ofitti gammada beektanii. Ati khayri yaaddee itti sakka yaaqonnoo. Dhaamsee viidiyoos oggos namni cufe nayi gadin buusee. Baga viidiyoo cufte yaa. Itti adda bante beekte viidiyoo. Qullaa jiraachuu isheetu hin beekne na fakkaate. Itti addatu ishiin viidiyoo bantee bara. Farshoo qofaa miti wanni kennamu godha farshoo ishii qofaati waan biraa waan maddii fudhattee jira malee. Keessatti of beeka haasa waliin laaqa malee namni sadarkaa uffata ofirraan qabamu hin qabu sadarkaa wallaaltan hin ga'u namni. Maal fayyadu? Tana laalaan maal ta'u?
شاورا فوج أو خيرين زبر خناك المكان وخيرين ما قبلت إنا لله وإنا إليه راجعون الموضوع لا كم ربي سبحانه وتعالى يا لله والله يا ربي الموضوع لك أمنا يا ربي خيانة الستي يعني waraabdanii يا maal ربي gootare maali hangaatuun daabboon ishiitu يا mangisteera tana waraabbii الدين sanii galee garuu wanni namatti dhagamu amma ganaa lammata akka waan kanan goone barumsa irraa barattidha baga waraabdanii sinis anuu nan argaa anuu akka isaa baasee nan argaa fi ishitti nan argaa ما فيديو تنا وانت خو صدركا خنان سيجي ينو أكرت هذه في البيت أما تيجي شيء ربينا تي ينو صدركا تنا فوتي في جيسة يعني كرسيسو sii galee waynee osoo obboleessi tokko qabaatte dhalaan tun bari awoo namni wallaahi laziman hedduu rifadhee bubbeedhe wallaahi inti yaa hedduu ألا وان صداچو كباچو wanni waan sodaatudha bedhiira fi dhalarra dhalaayyuu waan sodaatudha beektee kasaaraa hamaadha. Irra wayyaa xiqqoo. ani tiyyaan hedduu rifadhe wallaahi lazim hedduu rifadhe wallaahi Kan nama rifachiifna deero paablika nama 700 meeqa taa'u jira. Miidiyaadha sanuu hawaan qabe gadi lakkise. Harka ifiitiin kanaaf godhe jechuudha. Egeree fuuldura jiruu fi tanaaf. haa ta'e galatoon biroo galatooma garuu waan isin beekuu qabdan piliis hin gammadina waan akkanatti hin gammadina innis hin taajabina mana isin seenti isinii galee wanni akkanatti mana Siin isin jahu seenti ibsa. Ani Assalamu siin alaikum. jahu. wa'alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu Yaaboo miyyoo mataan irra guddistee bar. Ati waan ka'ee yaadde ishii shaaworas naquusanii awwaan daftee laayifu makee kana cuftuun si see'u daftee waan gabbuutu yeetin si eeguu ture waan. ambar huccuu wajji seenin jeen hin baafatini Ishiin baafattee seentee akkanaaf gubbaa qabdi akka waan ati bichaa misanjara keessa jirtutti akkana. Akkasitti barma ishiin maseenjara seete na fakkaata. miseenjeraan illee takkaa hojii haaseen beeku akkatti Michoon viidiyoo malattee misanjara seete itti dawwaltee itti dawwaluun turre asumarratti. yaa Miyyoon akkas seete yoona. Addan Seenetiin jira. baafannee amma. Addan baafanne seenetiin jiraa sitti agarsiisuu turte bar. Yaa. Ishiin laayif bira Seenetti jiraa kana nagarre na fakkaate. quban qabdi yaa. Irraa quban qabdi. Irraa quban qabdi. innaa Wiskii dhuguu turte bara galgala ibsaa moo maal jettaniin jaalle ibsaa san biratti. laa tiktook Zoora yaa waan warra hin beekne faayidaa akka choomtan yoo dhiiftee yoo. Antanaa bar micoon sun obboleessa hin qabdu obboleessa wajjin an tanan dhalan. jaamiti harargee tana haraqeen barsiisin aannan diddanii Maqalleen nu nyaattee bar. barsiiftanii Shaayin tuqattii jee. barsiiftanii hinoo Shaayi seetee daabboon tuqattii jeenii. addunyaa biraa keessa seente mataan kiyya garuu kana rifadhe sun ni beeysa Laa wallaahi lafa laaluu dadhabee. Wallaahi azii. ayyoo mataan kun nara guddatee bar akka gattu qeetin Eddee. Nasuu qonneesse qabnu. Yaa micoon quban qabdu ati galatoome waan akkasiisan dalaguuf ishii fuutee shaawara. Shaawara yeroo seente irraa xiqqoo gala beektaa bishaan qabbanaa jala oolaa. ni gala anuu jawaala darbee garuu nama akkasiitii miti beektaa nama amma waan goote kanatti gaabbituu miti hangaatuun Miyyoo waan gootu irraa illee fiduu bandeefitu bartaa ajaa'ibaati. Garuu obboleessa hin qabdu hidhaa. ishiin dhiisu reena tiktoo kana harkaa bu'aa Amma haa hidhamtu akka iticha ishee bayaan jettanitti guyyaa lamaa fi sadii ishiin illee hidhamuu qabdi akkam jettan tuuji. Ishilleen abbaan qabdu maallaqa doon tana fudhata sanuu abbaaf ergite wallaahi akkanumaan faamilii barquu qabdi akka jettutti gaa. yaa quban qaban dhiise sirriitti quba qaban akka ishii mallaa gootuuf wanni Mee itti dawwali waan irra jirtu ati keessumaan nu godhu. amma ganaa amma akkasin godhaa bara Ammoo keessan itti dawwali muutu godhadhu waan irra jirtu godhu itti. miidiyaattis hin deebine qobe waa marata Hin dhufinii jeeniti akkamitti tasgabbooytee sirraa galee jira ije. eenyutu liivii naqe ishiin oggoo waan akkana hin seentu Ufiif seenuu turte warre.
كارت فلفل ليفي مونتن سيني مالي أيوة شيء ليفي أساسا إلو Am هنقاتو ربي سون سودادو ما كسر قول أما جفادو موبايلك داتا كشفادوتي كشيء رافي يو إبسا ولولو برباد مالي الله سيجعل رفو ديما أبو مال نجال التامتي أنجال اللي خيت الليمتي كشيء رافي موبايلك أنا داتا قبنت تانن أبام فد جال ماري هند سيامان تانا سيرومت تمو ناول للتابي كات لقيسه ربنا نافورن بال يا هم بنيني أما كشوفي نرات شوفي داتا شوفي رافي كنا من هذا بولي شي أشياء سيكون يكون دول كلهم አንቺ የሰራሽን ነገር አታውቂም እኮ ሚዲያ ላይ ነው እኮ ራቁትሽን ያወጣሽ ماشي ረቢ ስሙ ሶዳዱቲ ቤት ወመድ بيت يا عم بيت والله لازم بيت ሞርማኦል ቁላ አርመ ገባፍቴ ሻወረሴንና oh ibsa messenger seten senje one bicha private بيت ኖ sityatu ናቬንሽን ሚሴንጀር አንስ ዋና ከናን ጎልትን ቀምኑ ካታ jechu ماسنجر وما فومتي تاتي أما تاتي خلي الرام بيتو jechuun if quban qabdu ራቁት bari ሲላይ public ናንታሲያት waan ta'eef. አማታን ቁም ነረ ጉጥት ኦኬ አማ አገኛ ወንን ጄኒ አማ ጩፊ ዳታ ጩፊ ዋና ሲንጆ ደገላት ዳታ ጩፊ ረፊ አማ እሺ ገነመስ ይደወላ أكلوا بقى بيجفو إيه سرعة يجفو ጩፌ አነን እትሉጊ አነን ዱጊ አነ መነ ከሳን ቀብዱ أبوي فريجة كيسا يبقى أبوي ዱጊ አነን ኦኬ ኡፈታ ካቴ አንጋቱ ዳታ ጩፈና ዳታ ጩፈና ዳቱ አነ መረቱ beekatti way waatan. ዳቱ ማን መረቱ ጩፍቴ ረቢ ስኑ ሰላዳ ጩፍቴ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን Ibsaa maaltu maal beekatti way Akkas waatan. biyyoo waan natti jettu hedduu dhageessine. waan dhageessuuf dhaggeeffadhaan jara kan isinitti hima dhaggeeffadhaan namni miidiyaa ishii kontirool godhee harkaa qabu nayi Akkas gorsi bannaa. akkaawuntii ishii maaltu keessa jira maarree ilaaletti nakkannatte tiktok feesbuuk kanaatti kontirool godhaaf sigalee yoo namoota hedduutti akkaawuntii maarree naa godhaattee kanatti warroota biyya alaa kana jiran kana gartee diyaaspoorota kanaattu akka maletti waan fedhes poositti godhaan itti akka fedhe ture kana keessaa baasuudhaaf baasi jeen achiin natti dhuftee na kadhattee dhadhabe san fuudhee akkaawuntii natti kannite feesbuukas tiktokis amma yoo sammuu ishee keessa wanni jiru yoo ibsaa kana waan inni jiru dide mucaan kun waan kana mara baan godhaan beektila sigalee sana akkasii qabadda Lakkaa bakka qabde beekta. yaa kanaaf malee waan biraa isinitti hin fakkaatin rabshaa qabdan yaa kanaaf kana beekaa garuu immoo dhalaadha kanaaf himuun kiyya wanni isinitti himeef dhaggeeffadha namoota hedduudha namni akka fedhe goggodhuu jira miidiyaa kana irraa fuudhee waan fedhe itti dalagaanii niiraa isaaniitis keessaa baafatee akka fedhe godhaa jira sigalee miidiyaas jalaa calafatee akka fedhe godhaa jira akkasii mitiyan nan gargaara miskiinummaa ishiitiin finfinnee san keessatti sakkaraat illee taatu jiraachaa jirti milyoon tun sigalee wanin an danda'u takkitti tanaan eegee fi yoo ittiin jiraate nama wal bartee akka fete shaqqalattee jiraatte ibsaan dakalu an garuu akka nama tokkotti ilma oromoo tokkotti kana biran dhaabban garuu akkana ta'u ishitti no hedduun aadha amma sila eenyus liivii seeni jeeni maaltu liivitti ishii fidee kun Namni hoggaa waan akkanaa godhu sila laayivii dhufuu hin qabu. yaa dhufu أما قلنا هنكتي Laal galumaa ulaaltuu ji yeroo ishiin ibsaa sanii wajjin seentu. Lakki tuujii qoy wanni kun itti yaaddeetuma gartee beekamtii guddinaaf gooti wanni ammaa kun beektaa haalli itti miidiyaa kanatti no namni mana siinaa beekan inni kun sanii fi miti hin beektu kanarraan beektu no karraan baanu kanummaan hanga amma duraatti jirtu sirrii miti ibsaa duuba maaliif namni faamin obboleeyyan ta'e namni birallee maan gorsin ijoollee biyyaa itti dhiyaatan maan gorsin akka dubartitti. boo nama bakka asin jerne laayivii nama ishiin as fidetu laayivuma ishiin lafatti jiraattu Lafuma jiraatu jirti gaa tuujii kanaafuu wanni kun yoo dhugumaan beekamtiif namni tokko beektan miidiyaa ammaa kana. laayivii nama ishiin akkas goote suni beektetii miti sigalee ammas dhaggeeffadha amma waan takka takka namoota biyyaa kana eenyutu maalirraa diyaaspooraan kun akkamii maaltu akkamii waan biyya keessa jiru takka takkatti hin quba qaban waan jirus namoonni mummaan kun amma hangaatu nasirraa kan godhatti kabiraa kan hangaatu daranii akkaataa inni itti jiru naaf beekaa dhaggeeffadha
الدنيا أنا كل لالة يمكن أنا سكتت شلالة والله bar ربي sun mali baita namu publican gone male يا public kan gone male ati numa lullukata namu numa lullukata baita karulu No, paablika godhuu dhabuu san turre wayyere. ega godhu dabu san turra wayya bartana jechaa jira amma Isirree waan hunda paablik goote. Paablik godhuun kun ammoo tokkoffaa nama akka saahibatti yookaan gartee nama isitti dhiyaatan gartee gorsa ammallee beekaa dubartiidha. san akkamit dhabdee tula xiqqashoo gaafii nutte Amma dubartummaa waliin. Dari orang ya isi wanti taate ani isi lafarratti hin beeka beeka boolee Mikaa'el. Dhiifama naan gootanii. Lafumattuu du'a. ayye Wanni hangaatuun lafumattuu duruu jedhe ishiin akkas darkaa kanatti namaan malee amma harkaa baate amma duraan ni dho'ifachi illee dhimma qullaa kanaaf wanni har'a sadarkaa ifollaaluu irra geessiti kanaaniif geesse malee har'aa kun beekumsaa waan gootee miti. nama beekan hin goone bakka gana rifadhes gartee jirti. Durriyyummaan lafaa bee lafarraati fi tamiidiyaa takkaa miti. Tamiidiyaa tan osoo Asoo hin dhiiralletti illee hin qabanii jala taayitii ilaalu jira garuu ati wallaahi billaahi ibsaa imimmaan hin buuse. Ati zajaan kee jannata. Waqasaman billa. Oromoo guutuu keessa jiraadhu ibsa. Addunyaa tanarratti warri sin ta'inu wajjillee fi seeneeti dila isii laaqachuu jirtu kana agarteemi itti ilaalu jiran. Dila ati irratti dawwaltee gabbuustus harkumatti hin jira. Garuu agarteemi wallaahi laazim karabbiin tokkichina shaayidaa hamtuun sin harkin toltuu malee. Ati jireenya kee guutuu rabbiin agarteemi gammachuu malee gaddas hin garsiisin ibsa. Addunyaa kana gubbarratti. Ilmoo islaamaa ilmoo dhugaateeti. Dhiira dhugaatiiti. Namni akka keetiin nu yaadee hangaatu warraan tana cobsiisan jiru. Tire isiin laaqqattee qaruuraa fixxee shurba akka beetettii fi laayitee dhugdu kuullee suffaan tattaanii fi ani eenyu jaanii itti qobluu turan. Ibsaan garteemi taayeeti wajjin seenee gastii keessa itti qoblee birraa darbitee isiin arrabsinaan akka isiin sakraantee soorku waa hunda laaqee arrabsee bu'e. Namni akka keetitti nuu qabee dawwalee keessaan agartee micoota irraa sirraa nuu kirchin jiru. Ibsaan nuu jiraadhu waggaa kuma. Laala. Namni sammuu yaadu tokko namni kun ammaan tana baaba kamirra jira addunyaa lamaa jira laa. Addunyaa amma warroonni amma akkamaan gaagaatuun addunyaa takka dheetee dhufte. Addunyaa sanarra warra jiruu fi addunyaa lafaa tanarra warra jiru. Siigalee akkuma jinnii fi insiin ilmi namaa kun waliin agarratti ishiin amma nu agartu. Addunyaa jinnii san gubbaa jirti. Nutu ishee arga malee. Kanaaf nama waan akkanatti hoflu jechuun nama maraatatti hoflu jechuun. Nama daa'ima uumaan beeynatti hoflu jechuun. Nama daa'imatti taphatu jechuun malee kun sammuu isa ishii sakraantee akkas taatu sanii miti wallaahi isa taa'ee jalaa waan hin taane taasifee fayyaa santu fayyaa hin qabne. Kanan beektan isin. Ibsaa viidiyoo irraa waraabuu kan godhanii amma viidiyoo irraa waraabuu. Namni mitaanii amma jaalibsaa jedhamu suni gistaan harargee jee qabaa ganna dhiisaa jedha garuu intala harargee kana taatu gastirra hojjeta. dayyuusa boosum mucaa wallaahi dayyuusa. Dayyuusa. Obboleettii namni obboleettii qabu haadharraa dhalatee qabu kamittiin intala shamaraa takka dogoggortee yoo ifuu quban qabdu namni dhuga jechuun ati Dhalalleen dhaggeeffadha. Dhiirti miidiyaa kanarrallee dhaggeeffadha. Namni akka fedhetti ni seena waan itti ta'e ni laaqa. Namni akka ibsa dila ibsaan dawwalu hundanumaan harkaan telefoona kaasuuf ittee saayilantiin godhadhaa dhaabbadhaa ittiin telefoona. Yaaboo rabbii rasuu sodaadhaadha. Ibsaa garuu ati wallaahi laazim sajaa kee rabbiin siif haa kafalu. waan guddaa goote No maal waan guddaa Wallaahi dhugaa irra butaantii baafatte hangaatuun as gubbarratti baga nun salphisini baga adawwii nutti hin kofalchiisini yaa obboleessa kiyya umrii si adeerisu. Odoo amma jaalibsaa san paantii hanga ishiin baafatu baasi jedhanii baafachiisan. Gaqqabi jaamboo gaqqabi jaan gubbaa malee jala nagarre. Dubartiidhaaf kabaja dhabu intala feete waan feetaa haa dogoggortu ilmi namaa namni dogoggorra hin jiru beeka. Namni laayifii isaa waan amma akka ishiin laayifii amma akka ishiin keessa jirtu kana keessa ni seena namni immoo yoo namni sibira dhaabbate laayifii waan seente kana keessa si baasuu danda'a namni. Garii immoo itti si hammeessa. Intala dubartii immoo hanga dandamte yoo ishiin daangaa dabarte illee ishii dhoowwuudhaaf tattaaffachuudha. Waan kana keessa ishii baasuudhaaf irra qabsaa'udha. Ammatti bilbila illee cufachiisuun ishilleen si dhageesse dhugumatti ibsaa galatoome. Galatoome dos hin jerne. Rifachuu keessan jira isin taphatu tajaajilu waan ta'e nama beekaa bakka jirutti qaamni kun. Aboon utus bara jala kanaa ilaalaa jirra. Silkiin harka qabachuu jiru lafatti darbe wallaahi lazi. Hajjii geessee qaama irraa akkasii.
takka duniyaa tanarratti miidiyaa kana eegaan bare gammachuu karraa arkeen beeku harabbiin tokkichina shaahidaa diyanuun nama kuma takkaa fi 400 jala taa'ee daawwata oguu ibsaan ol seenu. ulfaadhu kana Duniyaa tanarratti namni ilma islaamaa ta'e takka agarteemi nama obboleeyyan dhalaa qaba dhiiran ni qabna dhalan ni qabna hangaatuun dogoggortee jirti ibsaan keenyaarra dhufe ibsaa jechuun mee duniyaa tanarra ati ibsaa duniyaa tanaatii bar yoo taate bar duniyaan tun martinuu wallaahi laazima agarteemi arra namni obboleeytii dhalaa teenya qabee akkana nu gorsee nu gallakkise viidiyoo sirratti haa banattu sirratti haa waraabdu rakkoon takka hin jiru hamma banatteef ittiin saalfatiin obboleeytii teen nurraa dhiite qabdee namni hundi si harku jira namni har'a akka keetii nu godhe hin jiru ibsaayee dhugaa wallaahi billaati jecha takkaa agarteemi ibsaa duniyaa tana guutuu silaan harka hiraatte wallaahi laazima arra siifiin Ara galatoo bareedu teenya akkatina wanni nan godhe yaaboo naajjeeti akkatina bar akkatina faarsite akkatina danda'u maantana. No. Waan si godhu waan si malu no ibsa wama dhugaa jechaa jirti amma waan san Waan waan dhugaa si godhu hunda obboleettiin ta'e qaaliin an dhaggeeffadha waan inni isinii godhu hunda biyya sirratti ibsaa amma ishiin maaliif akkatti emotional taatee si galatoonfachaa jirti beektaa ibsa biyyoo santu si dura bakka mana biraa jira warri mana ishiin keessa dhayxe suni itti qoosaa turanii an eenyu hangaatu jedhanii maquma isaa kanaa akka nama dhuguu dhuge quba tokko ol qabanii qubni kun meeqa jedhanii nagarte akkasitti itti qoosuu turanii tajettu miciyyoon achi turte mana keetis dhufte akkaataa ati itti miyyoo sun gortee asirraa gabbuutu. waan biraa dhiisii fuullee abdii dhaggeeffadhu jaalibsaan dhaggeeffadhu mataan isaa dhaggeeffadhu asirra taa'ee jechuudha isii waan malee innaan arra foolu mana irraa deeffata waan takkanan godhu waan takkanaaf isin godhu inni arra hagabbee jaarsaa jaartii wal fayyisaa jiru ana akka argetti jee ana waas jee fi yaamu hangaatu akka keetitti qullaa ati alarraa nuuna ite nuufinnee innee hangaatuun teenyaa tanama hundaatii obboleeytii teenyaa akkamiif gootan miidiyaa kanarraa. Akkamiif gootan har'aan tana inni sammaa har'aan tana huccuu nutti naqin ibsaan kati huccuutti nu keessisan hanqati dawwaltee liibii cufsisiifte anarra numa cufattii wallaa ibsaa ilaa sa'a tanaa irriin nan dhufne ganama akka uummattiin ol ka'ee dalagaa ilaa sa'a tanaa guutuu mucoo tanarraa duniyaa tana agarteemi wallaahi billahi waan nama boochisaa jira addunyaa tanarraa naamicoo takkaa mana kana keessa rafu jira wallaahi ibsaa jiti yoo waliin nan qabamne garuu silaa har'aati huccuu nutti naqu baattee agarteemi har'aan tana namni nuqqooflee ibsaa wallaahi laazim akka rabbittillee akka namattillee isa jaankee wallaahi laazim waan si ibsuun hin dhabeessaa yeen. Thank you. Galatoo. Baalagee takka haadhaaf abbaa qofa yookaan ishii qofaa miti kaddi salphatu akka gandatti illee itti salphata beeka namni. Baalagee ganda